Namtu ko jira telefoona haaraan kaasini namaatu mana kan jira yoo namni biraasi dhufe ollaasi dhufe oo dhossi shuma tanaa fuudhi mana kana keessa dhossi haga namni sibira ta'u nama kophaa haasofsiisi izee namni ollaasi biraa kutee ishee ol naqe akka abbaa fedhe roon banulla akka mul'anne iccitii tafadinaa haasaa keenya nuti qomeef dhoyinee mijoon teenya cinqamtee minaamin jennee sirraa haasoyne rooroo tantee dubbannu alatti lubbuyyee minaamin inni siin jennaan kaatee jala kutta amala akkasii beeytaa siin nu tuffachiise. Mali galchinaaf jettaan ummata obboleettii isaa jechuun tana hiik si duuba sittiin anaasi fuudhaa hiik tana hiik isin obboleettii kana duuba deemanii amatan maal wani duuba deemanii amataniif turtiin hanga nama geessee maal sababni hayi. Ati eenyurraa dhageesse haasaa kana? Isin naa himatu jira amma natti himatu jirti. Akkanatti asitti himu jirti? Akkanatti na himatu jirti hammeenyummaan isaan nama duuba deemanii haasaniif maal? Sitti fuunaa minaamin kan jaamu. Anaasi fuudhaa akka si dura dhaabbaddeetiin anaasi fuudhaa kana gadhiisee jechuun jirti. Obboleettiin isaa. Obboleettiin isaa. Akkas eegataa egaa tuffii teenya qabani. Tuffii teenya illee tuffii qabaachuu isaanii gartuu tuffii teenya qabaachuu. Yalla ishiin isaa teessu. Dhiirtiin sagaltu haadha duuba ciisa. Ayiwa. Eega gartee itti fuuna jaanii haasaan isaan itti haa fuudhanii anis ni heerumsiisa. Manninis manni mana kee. Yallisi taa'e. Midhaan nyaata. Usii taa'e. Ilmoota akka irraa qabdaani. Ilmoon takkittiin forooroo gurraatiin guddatti. Silaafuu ishiin dubraa wanta akka waan yaaddu itti qabdu ishitti isaa fuudhanii anis kan hin fedhumsi heerumsiisa. Maal yaaddii usasla? Usii taa'e jechuudha eega akkas taate usii taa'e. Obboleettii jirti maal yaadda? Waan isaan deebi'aniinis ni eeyina. Fedhu haa fuudhu fedhu dhufee si galfata waan isaan deebi'anii numa eeyina garuu. Qaalii namaatis godhe. Usii taa'e asuma taa'e usii. Haga torbee ganaatis manguddoo fudhatee dhiyaatu usiituma taa'e. Manguddoo maal dhiyaata sakon? Manguddoo maal? Sina manguddoo halkan saasan ilmoo qabattee gabbaate. Saasan dhiiroo ilmoon ijaartii haa jibbu ijaartii. Ilmoon jitu isa dheeyxee maanjiin. Tuffii inni aanaan gamta akka tuffii qaba hin gartu tuffii isaa. Wala garraasan hojii wala agarsiisan hojiidhaanii walitti deemnu. Tuffii dhuftee hojiidhaan wala agarsiisan. Ijaartii jibbiga ilmoon tun dhiiga isaati. Ilmoon jitu dhiiroo halkan saasan na biraa qotte. Ilmoon jitu isa jirtii ilmoon barbaadu. Awwa maa hin beekaa faduura na fakkaatti. Barka ajaa'ibaati. Yaadu bal'isee yaadu na fakkaatti. Ajaa'ibaati. Isii kana nu godhe. Isiitu qaalii kan jettee gisee dhufte. Qaalii kan boodaan deemtee galte. Nullee tuffachiisu jira. Kana dura waggaa takka dura akkana sokkiteeti. Ifumaa firinnaa deemtee galte. Booda ammas akkasii galuun ishii immoo ani irraan sodaaddatanii sitti himu. Ni ajjeesaami. Ni ajjeesa. Ani hin galtu jee manguddoo ari'ee uleedhaan. Galuu irraa qabaannaa manuma sitte. Firinnaa ishii deemtee alumatti walitti haasa'anii karaa fuudhee galfate. Akka amala ishiitiin beekaa. Laatis keessuma ta'e. Gizeenni xiqqishoo si janaajjana amma torbee takkaaf aara waan qabduuf haasa'i. Gizeenni alaa janaajjanee galfate. Gizee san maqaa keenya duraan akkasitti ajjeesaa turte. Waggaa meeqa? Kataa usii kanin siin jiru. Abballeen ijaamaa taa'e osoon siin jiru. Xiqqishoonni sitti haasee gizee haasaa keenyaa fi abbaa keenya illee dhiiftee fedhinnaa tantee galta. Kanaaf tuffiidhaaf halkan sa'aatii 8 alas si baasee qoricha keetii usii taa'e ammas ni ilaalla. Ammas gizee si janaajjananii galta. Tafadinaa haasaa keenya nuti qomeef dhoyinee mijoon teenya cinqamtee minaamin jennee sirraa haasoyne rooroo tantee dubbannu alatti lubbuyyee minaamin inni siin jennaan kaatee jala kutta. Amala akkasii beeytaa siin nu tuffachiise. Ka duniyaa wajji horii jechuudhaaf malee gisee san keessatti amma kalaas waa hundaa waan inni qabu hundaa waliin jibbeen jee bara mataa haagiraa jechuudha. Duuniuma siin gaxar yalla. Duuniuma siin gaxar yalla. Bakka nuti tuffannetti duniyaan lagaadheetu. Sani malee waan biraati. Waan biraati miti aadii rakkoo wanni indira kana haaseef aaree miira keessa galeeti. Silaa soddaan nama birattis ulfina qabaa kabajaa qabaa. Garuu immoo waan ati haga tana duraati hojjetaa turteetitu kana hunda kanatti na haasofsiistee garuu dhiifamaa silaa soddaan kabaja qaba waan ta'eef dhiifamaa immoo laakiin akka tana dura gartee jala galteetti gaafa deemtee ammas jala galtee gaafa sanii kanin si qafa kus garuu soddallee hin tuqanii gaafa sanii garuu naafeetti garuu dhiifama. Yaa gaafa duraatillee addunyaa nangaa wajji qabu sanii jechaan barra yaajee tamaamee afichoo
duniyaa tiyyatanii isa wajjin akkasi carraaqessan turaa jalaan godhu ilmoon irraa qaba jeetanii akkasi cingame malee an obboleeyyan isaa yaaddoo isaan akkana yaadu jiran kana silaa beeka jechuu isinilleen akkana naan jettanii isaanilleen akkas naan jee ofirraa hin beekan gaa waan dudduubaa fuula duratti guutuun dudduuban irraa ifti waan taate gaafa dura amma immoo waa hundaa walumaan farrameef basmaarra haatiin biraa gabbee maal jaan beektaa oromoo maal jette beektaa dubartii tana akkuma harmi gaditti qalbiin ishilleen gadii jette si galtee har'a akkana jettee teessaa boru jala deemte boru maal haasofna maal haasofna borumti dubbiin tanuma bara dabreeti Ara lolee borumaan dubbanne yoo arra maal baay'ee dubbanne geessanii dubbanne. eenyu Tabara dhaabbanni dabree wati walitti fidinaaree tabara dabree dhimma kijaan keessaati jecha jira namaa taatan. Bartu nama obboleettii irra guddootii naan jechuun jira maa taata xiqqoonni jetti guddoonni jetti obboleessi ni jaa. Isaan horteen isaanii guutuu dubbachuu jiran. dhaabbadhu amma tanis hin jiru akka soddatti waan akkasitti himadhee garuu laakiin yoo inni mana kana dhufe anniin camaka maaliif dhooyitee leetteen dubbatiin booda silaa maaliif dhooyiteetti akka jala deemtee hojii gochuun hin beekamu. Laa maalirraa dhooyitanii haa maalirraa dhooyitan tuni mati jedhanii wajjii waree naanaa fuutan malee jechuudha. Darsa kee guurrattee fiida yoo dhiiga irratti agartee darsa kee guurrattee jala fiida. Galtee Laa maaltu deemtee. sin beeka waan hin ta'eef amma sitti dhaammadda gaafa dhiigni isaa dhiiga sareeti gaafa si dhufe. Qe'ee kana gaafa dhufe dhiigni isaa dhiiga sareeti. Dhiiga saree ijinii maaltu na dagalee mitiiti. Waanumaan qabu waaniin isa wajjin horee hanga tana dura irratti saree ta'e irra tarrafamee san irraa naafuunaan dhiiga saree dhiisaati dhiiga bineensaa godaaree. Har'a akkana jetta boru wayi jaarsa kee jedhu jettee bu'aa jala fiida. Namni dura fuudhee haafama geessusi obboleeyyanii fi abbaa isaa ture. Sin beekoon na soddaa. Soddaa keessan hunda bira kuttee hin jee. Maarree dhannaa maarree taate jette Oromoon. Ati akkas hin jee giseen an dalagaa deeme giseen bakka fedhe hin deeme. Nam tokko jalaa sulaan banini nam tokko jalaa telefoona haaraa hin kaasini namaatu mana keenya jira yoo namni biraa si dhufe ollaa si dhufe dhossi ishuma tanaa fuudhii mana kana keessa dhossi haga namni si bira taa'u nama kophaa haasofsiisi gisee namni ollaa isin biraa kutee ishee ol naqe. Abbaa fedhe roon banuu laa. Eewwa akka mul'anne iccitiin bas. Haa barbaadee haftu. Eewwa ishittis waan takkan dhaammadda. Yaa soddaa yoo anuma feetan adda ammadda yaa rabbii. Asilaa booddeen ta'e sodaachiftuudhaati. Dhagee booddeen ta'e sodaachiftuudha. Haga gartee fi wal jalaan jentanii galtanii of taa'i. Tani sitti dhaamutan akkuma fi jala galtu sunitti jala galuu deemtati. Haga manguddoon guddullee hin eeggatu. Yaanis ishillee nan beeka sodda jee dubbii irraachi hin qabu. Silaa soddaan nama bira kabaja qabaa miti. Ishii uumama soddaa fi jas kabaja naa qabdis ulfina naa qabdis waan dhugaa jirtu mootti haga manguddoon sun dhuftu nu eeggattu. Manguddoo yoo torbaan takka turtee torbaan takkatti torbaan sana hin eeggattu. Amma kaatee jala galti.